أكن أيوني تيريستي كودي فما نقول رابو تين دبيا أبشر بدل بتشون قوة ما في أنت دبته مسرت مي خليفة عبد الله دبته ما كبرت تجرتا أما تكو I think خليفة يا وان مجرى سرته يرى خليفة مجرى مجرى بدو فامر نفط كونا هي يوم خيتين سيهان نجرى هي مخيان أوني كله ده جزاك الله جزاك الله خير عبد الله برسيك علي بجرى تيرة تولي يا رتما أنت خيسنو ورجال جلوس ورجال السلام عليكم سلام ترسي إن تدا حواسا بوراي حواسا قلب بيشبس حواسا عاري إن في بوليس خينا إن ولدتي أيزون بديسا يوفرتي نشوفان كنا كوبيستني في دوغا يسني دوغا لتوما ورا بولان سنجاب تان أنكمي أبا من الرانجفة خليفة بوليس خيا وأنا بوليس خيتي في كومدا تشرماك حواسا خي قصدي الجرو خوام مفتاح بيكو وان وجهات لوان جمتا أوفن إن أساسي أوفن صفو أركن والكبتة إن خميجرن سنين تبدا أنا بوليسخيا شرماك وانا مدرو ولا ترى لما تبونو لما نقرأتهم فردو إن قاعدين ترى أبا منا أتي سومالي مو أرمو يتم نما سومالي أرموما أرتيختيس كابسوتيس وهم دتو بلما هو جابنو خبجا كابنو فيجرا أرس سافوج أب سيراف حواسني تنار سافونا كبجو تاتي شمرن كينيا سافو ساني أب سورا كبجو تته همان كابو يجويان هذا أرمو خيس يرتي يجويان سافو قدودا سونا كجو تته لبو بابني هيا مربي أدو ربيانسي نجين حركة ماتين ونجي مربي تيني أمو أجا ربي تين علت ilmo la mawajin jechoota inni haasoy waan inni nama afaan qabu fadhe dhaggeeffatanii bakka adda addaatti yeroo adda addaatti inni kuni artii oromoo keessatti nama akka qarootti eeynu artiin oromoo hawaasa irraa olii miti an artiidha dhiiga lubbuu obboleentii diyyaa dubbachuu safuudhaa jedhamee heerri lafa kaa'amee jiru mootummaan hawaasa gadi hawaasaa mootummaa oli olitti rabbii gaditti mootummaarra mootummaan hawaasaa fuudhabbatti hawaasni wanni itti aareen isirraan hangafee jechoota isaa daranuu kan laaleyse jechoota inni as bee dubbachuu kan dhokotilleen akka ija hawaasarraa dhokotillee tahee hin baahu ija hawaasa jalaan baan hawaasni itti aaruudhaaf hin oolamne hawaasni wanni barbaadu seera cabsiifee safuu cabsiifee amma obboleessi xiqqeessii odon tahin waan ilmi namaa barbaachisu gaafii ilmi namaa mirga dhalmaa qabu obbolummaan qabu obboleettummaan qabdu san maaliif hin gaafanneedha nuti sani jiru dhufee jechaan safuu obbolee ijoollee teenyaas cabsee ammallee jechoota isaatirraa nuti oromoodhaa innis oromoodhaa ni beeyna haasoo kana namni dhaggeeffachaa deemu gaafii obboleessi kiyya olaa diinaa ol gaafate ati oromummaa hojiin akka dheechuu sun maal jechuu keetii gisee jedhu san malee hoo ragaa qabnaadhaaf hin gaafanne ragaa qabdaa jechuun us jechuun waan ragaa hin qabne akkanumatti haasoyin hin jirtu jechuudha namni tokko gisee waa himu jechuudha ragaa qabdaa jechuun bara hin haasoyin hijiban haasoyin jechuudha afaan oromoo keessatti waa'ee nasiyaarratti baanta moo gaafilee ati gaafatteen baana namni turbisisee deeqaa naa qabii of fedhe yoon sun turtis biifamu rakkoon qabatu biifamu because waan yaada hawaasaa qabadheetiin raasuu jira malee akka dhuunfaa kiyyatti waan isin gootan hundi naa rabbuutu isin irratti obboleessa kiyya ni balleessee dagagsitaniifillee tottolchitaniifillee amma dhugatti fudhachiiftaniis waan isin itti amantaniif ni baraadbatti ammoo hawaasni wanni itti aare obboleeyyan keenya shamarran duniyaa fi hangaatulleen isaan arrabsuudhaaf hin aarre akkamii waan kana dhooyisuudhaaf tattaafattatti aaran malee hin aarre hawaasni hundillee akkasitti aaran safuun akkuma jirtu jechaa jiran malee kanaaf wanni kallattiidhaan nu gaafattan gabaabseetiin wanni kallattiin nu gaafattan artiin oromoodhaa hawaasa lubbuu hawaasa keetii kan artummaa sun dhaabbatteef jirreeshina haaree fiduu teessu kan karaa taraartee fi karaa laafisuu deemtu ofirraa oli tan
kabaja yo ati gabbute walubbu nasiha dubbatte artistummaa sira baaftu lamada saba sablammoota abbummaa fadhi addunyaan turu akka tuddatti saba sablammoonni nagaan jiraachudha wal kabaje dachi diridhawa dachi oromoodha ratti sabni abbaan fadheewu kabajaadhaan jiraachuu danda'e mirga guutuu qabaas rabbiilee irraa murqine ilmi namaa irraa murqine irree oromootillee ni murqine ammoo namummaa isaanis seera isaan dura jiru mirga seeraa fi akkaatti bulmaata isaan dura jiru sun kabajanii jiraachuu abbaan fadhan dhorkine jiraachuu qaba dirqama jechuudha kana yoo dubbate sabaa sablammoonni ija adda addaatiin nuraal taa'aniiti in karaa reestummaatti isa qabsiifti yoo inni dubbate ammas gaafis dafaadha obboleessi keenya Jawaar mootummaadha kabajamuu qaba jaalatamuu qaba maal irratti hawaasa bakka bu'ee dhaabbatu sun nagee isaa eegsisee diinagdee isaa eegsisee barnoota guddina isaa eegsisee Khadir Jawar gaafa eegsisee Khadir Jawar oh sorry difama Jawar Nasres difama eegsisee en hawaasati gaddeeti achitti arkama ati akkamitti rabbii gaditti ifni ol fuutee siif rabbii duu Jawar Khadir keeyse Khadir mataan saatu ani hawaasa yaa gadi hawaasa yaa bin dhaabbadhee jee qabama yoo dogongortee sirreessitee lammada nuti dubbachuun hin seennuu jee garuu juudi isaanii teessuma walgahii waa'ee shoororkaa deemtura taa'u ragaan asirra jirtu hannamu ajaa'ibni ijoolleen teenya maal taate obboleessa keenya kanallee yoo dogongore hin qabanii angoo isaatillee akkasitti ol kaati hawaasa birattillee akkasitti jaalatamti jechaa turre sunoohii kanamtatti baan nu gaafadhaa yoon isin dogongore dhiifama naa godha obboleessa kiyya kana jechuun sharmaakeen baanu obboleessa kiyya biraan baanu warroota waan kana kabajaa wajjin nu dhiyeessanii haala fadhee haa ta'u haala fadhee keessa haa ta'u nu gaafachaa jirtan hedduu kabajoomaa jaalatamaa waan murteessu nuuf taha gaafiin barbaannus kana har'a Soomaalii ta'ee obboleessa keenya ta'uu danda'a. Haga inni safuu keenyaa fi namummaa keenya kabajaarraa fuudhin galatooma. Salaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheeshee keenya hedduu galatoomii gaafii natti gaafatti gaafii teeti miti yaada hawaasaatiif sitee ulfaadhu tajalqabaa ammoo gartee wanteeti durarratti gaafatte tan waa'ee eenyummaa isaatiif kana wajjin wal qabatee akkuma ati gaafii hawaasaa gaafatteen anillee miira hawaasaa gaafadhee koomantii asirra barreeffamte keessaa koomantiin harkirra guddaan sani takka tana tabiraa ammoo gaafiin gartee ani gaafachuu qabu gaafadheetiin carraa manaa dabarsee yeroo nanni kan najeetti niitorkii rakkoo uume sani wanti hanga ammaas feesuu jira malee wantoota gartee dhimmeetta kanallee takkatti kallattiidhaan namoota inni attaa godhee isaa ta'u namoota inni kara gaafatee isaa ta'u hundaa'uu waliin dubbachuuf deemna jaalala kanis jira hangaatuunis jirti duniin jirti isaan wajjin illee irraa dubbanna tartiibaa irraa dubbanna qofa takkittiin na rakkisaa jirtu an akka dhiingadda gartee Khadir Ramaatii wajjin kallattitti haasofnutti haasa'uudhaaf niitorkii isaati niitorkiin isaa waan nama gaafadhe borutti geessa ta'inni kalee dubbate yaada nafida akkasii nu rakkisaa jira saniif malee waan biraatii miti yoo niitorkiin isaa sirraawee ka jiraatuuf taate asaadee boo sharmarkeen haa dubbatu khalas waan timmeetta kana kallattiidhaan hawaasaaf gaafan gaafii hawaasaati waan taate ulfaadhu sheeshee baal jette Khalifa Abdullah galatoma barre gaafiin keenyaa fi yaanni hawaasaatii fi gaafiin nu keessa jirtu rakkina biraa sharmarkee irraa qabaannee sharmarkee rakkoo biraas irraa qabaannee udun taane wanni sittu nu dubbisaa jiru tokkoffaa akkanaa qabattan laal akka qalamaan illee barreeffadhaa waan nama jechuu deemu tana feetan viidiyoo waraabadhaa feetan qalamaan barreeffadhaa rakkoon nuti sirraa qabnu ati artii Oromoo keessatti hojii babbareedaa hojjechaa turte obboleettiin teenya yakka tokko malee gaafa duutu Khadir Jawar nama keenya obboleessa keenya rabbi ammallee umrii adeereessu darajaa tanarra guddootillee rabbi haa kennu ni jaalanne inni dhimma kophaati odoo artii Oromoo nama hawaasaaf sagalee karaa artii adda addaatiin tahaa jirtu obboleettii teenyaaf sagalee taatee dhiiga obboleettii teenyaa barbaaddaa jennee odoo si abdachaa jirruuti deebitee dhiiga obboleettii teenyaa dho'isuudhaaf obboleettii teenyaa dho'isuu bira kuttee lakkuu isiin garaa qabdu dho'isuudhaaf lakkuu bira dabartee shamarran keenya warra lubbuun jiru safuu isaaniitii fi aadaa Oromoo keessa cabsuudhaaf jechi ati jette lafee laagaa danqartee nu taate dhiifama namni dhugaa walii himeetuma dhiifama walii godha malee irra
diddibaam laal Oromoon dhugaan nama quubsaa jetti malee nyaanni nama quubsu dhugaan nama quubsaa nuti dhugaan raquufna malee irra diddibaa odon taane dhugaadhaan barbaanna. Lammaffaa wanni amma siinee tana lakkaa'u laal. Intala teenya ta duuteen qoostee lakkuu isii garaan qabduun qoostee shamarran keenya warra lubbuun jiran qoostee obboleessa keenyaanillee daangaa dabarte tanaan lafee laagaa danqarte nutti. Dabri dhimma kanarratti obboleessa nuti jenereeshina hamaa keessa jirre jenereeshina warra gartee artificial intelligence san caalaa sammuu isaanii aktiif taateedha nuti. Dhugaa walitti himna. Artificial intelligence nama gartee aappii wanni gartee AI san gartee waan ati gaafatte akka shayxaana addunyaa tanarra seemu san caalaa sammuun teenya aktiiviidha. Waan namni dubbatu deemu fuularraa nama beeyna. Ati reefu oduma haasa'u jirtu dubbiin tee wal jalaa hiikaa dhufte sharmarkee keenya. Reefu obboleessa keenya Khaliifaa Shagagiitii wajjiniin dhimma nasihaa ziyaadooti wajjiniin mana damiinaa deemnee dubbataa turree jette. Dhimmi sii fi Khaliifaa Shagagii wajjin deemtan dhimma kophaatti waan addaati kunis waan addaati. Obboleessa yoo dhugaan sibira jiraatte nuti fuula namaa kanarraa wayi karaana. Amma ustaadamsaa waan jechuu deemu rabbii beekalleedha waan inni jechuu deemu fuula isaatiin dubbisa. Dhaloota fuula namaa dubbisu dhaloota ija namaa dubbisu nuti. Dhaloota ija namaa dubbisu. Waan ati haasa'uudhaaf gaafii diinaa ol riijekti godhuudhaaf jarjaraan odoo gaafiin diinaa ol siin xumuramin dubbachaa turterraa waatu nu galaa ture. Akkaataa ati miira keessatti seenee dubbataa turterraa waatu nu galaa ture. Yoo nii fi dhugumaan dhiifama hawaasa Oromoo gaafachuu barbaadde Khaliifaa Shagagiidhaan diinaa olin dhaquun sin barbaachisu daarektii aboo uummata kana dhiifamaan gaafachuu barbaada. Indaarektii deemuu keetirraa illee waatu nu galaa jira. Dhugaa obboleettiin teenyaa fuula gubbaarraa si mul'atti. Dhugaa obboleettii teenyaa tana nu baasi. Wallaahi billaahi namni waan raabadan waan diliin isaa hedduudha jan. Dhugaa obboleettii teenyaa fuula keetirraa hin si dubbisee dhugaa obboleettii teenyaa nu hime bakka isin jirtu. An fitadhe uumaa takkatti hin deebu feetan na gabbuusaa feetan na teessaa. Dhugaa obboleettii teenyaa fuula sharmarkeetirraa hin argee obboleettii teenyaa dhiigas yoo quba qabaatte nu himi. Banadhu sharmarkee immoo ture jirtaa dubbadhu. Reewusii banate Khaliif badatee tochooste. Toliyyaa irratti beekumsiin jaa dubbii reefu tan Khaliifaa sanis Khaliifaa karaa keessaatiin mee dubbii isaatiiti dubbii adda baafadhaa takka tanaan sinin jaa yoo dandeessaamsaa